Biyya dhalli namaa akka re'eetti gabaa geeffamee itti gurguramu. Dhalli namaa aadaa fuudhaa fi heerumaa garaa garaa qaba. Biyya Bulgaariyaa keessatti dargaggootaa fi shamarran akkuma re'eetti bitamu. Gabaa kanarratti dargaggoota muraasaa fi dubartoonni durba hin ta'anis kan dhiyaatan yoo ta'u, akka durbaatti gatii gaarii hin baasu. Intalli durbaa yeroo gaa'elaaf geessu maatiin isii uffata aadaatiin faayanii gabaaf dhiyeessu. Kan ati aadaa fokkisaadha jettu warri biroo aadaa gaariidha jee leellisa. Gabaan dargaggoof shamarranii tunis Jibsi Biraayidel Maarket jedhamti. Garuu bittaa fi gurgurtaan dargaggootaa kun maatii isaaniitiin waan raawwataniif mirgi nama gurguramuu kun hin dhiibamu. Abbaa isii bitachuu deemu laallattee yoo isiif ta'e hayyamti. Namni Kaalaarsiis jedhamu biyya Bulgaariyaa keessatti aadaa kana baay'inaan kan fayyadaman yoo ta'u, mootummaan biyyattii wanta kana dhaabuudhaaf yaalii godhullee hin danda'amne. Lammaffaan immoo Shaangaay Meereej Maarket jedhamti. Giddugalli gabaa kun biyya Chaayinaa keessatti kan argamu yoo ta'u, dhiyeenya bara 2004 dhaabbate. Giddugalli gabaa kun dhala namaa akka re'eetti dhaabanii akka biyya Bulgaariyaatti kan ittiin gurguran otoo hin taane, seenaan nama gurguramuu fuula waraqaa tokko irratti barreeffamuudhaan dhiiras ta'ee dubartiin gaa'ela barbaaddu footoo isii maxxansuu fi sadarkaa barumsaa yoo hojii qabaatte gosa hojii, umrii isiitii fi lakkoofsa bilbilaa seeraan barreessitee doolaara 3 kaffaluudhaan iddoo kanatti maxxansiti. Giddugalli gabaa kun magaalaa Taangii jedhamtu keessatti hojjechaa jira. Kunis fayyadamtootaaf akka mijaa'uuf yaadamee amantii garaa garaatiin kutaa kutaadhaan bilookiidhaan qoodamee gosa amantii barbaaddeen lattafatta. Abbaan barbaadus deemee iddoo amantii isaatii nama kana filachuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kiyya kanarraas kanumaan hin xumuraa. Chaanaala sabiskiraayib godhuuf viidiyoo laayik godhuun dagatanaa isiniin jecha horaa bulaa.